Abbaa tamaa abbaa dikoon jedhama. Abbaa muudaa godina Jimmaati. Teessoon koo magaalaa Jimmaa naannoo Sadachaati. Baankiin Raammis innaa jennee jalqabne baay'ee uummata musliima Jimmaatii fi baankiin alaarraa bilisa ta'e banamuu isaatii anuu itti gammada. Guyyaa hadhaati qimti bultii 3 bara 2016 baankiin Raammis jedhamee asirratti magaalaa Jimmaa Markaatootti baname kun baankii ummanni keenya kanaan dura tajaajila dhabee dinagdee keessaa hawaatti hafee jiru gatii ta'eef baankiin kun baankii jaallatama shari'aadhaanis akka shari'aatti dhalarraa bilisa kan ta'e asirratti banamuun ummata keenyaaf faayidaa guddaa kenna jedheen yaada. Ummanni keenya yoo waamicha keenya kana dhaggeeffatee baankii dhalarraa bilisa ta'e kanarratti yoo kan dhufee fayyadama ta'e dinagdeedhaanis qabeenyaanis baankiin kun warra qotee bulaadhaaf naggaadotaaf daldaaltota xiqqaaf guddaadhaaf kan inni raamsu dhalarraa kan bilisa ta'e gargaarsa ummata keenyaa ta'ee ummata keenya waan gammachiisu ta'aa jedheen ba'a. Ergaa namni biyya keenya magaalaa keenya dabarsu baankii kanatti beeksisa baankii kanaa yoo ta'e yoo baankii kanarraa waan fayyadu gaafate sirriitti dhalarraa kan bilisa ta'e faayidaa guddaa irraa argata. Akka dhuftanii baankii Raammis kan Raammis jechuun rabbii irraa ka'eeti. Waa'ee rabbii of keessaa qaba. Ulfaataadha. Yoo rabbi jedhe uummanni keenya baankii kanatti dambanyaa baankii kanaa yoo ta'e guddina ariifachiisaa yeroo gabaabaa keessa hin fida jedhee yaada. Dhaamsi kan kootis warri baankii kana bantan magaalaa Jimmaa keessatti shari'aan akka inni jedhutti uffannaanis uffannaa shari'aa ta'e dubartoonni hojjettoonni simannaa gaariidhaan uummata keenya yoo simattan uummanni keenya itti gammadee dambanyaa baankii kanaa ta'e daldalaaf qonnaafis waan inni gaafate yoo guuttaniif uummanni keenya kana keessatti argamee faayidaa baankii kanarraa argatuun gara dinagdeetti ol siqee hin bayyanata. Kanaaf jecha guyyaan addaa guyyaa gammachuuti. Baankiin Raammis keessatti baname kun uummata keenya magaalaa keenya waan inni barbaade kan guutuuf ta'e in argama. Gara kanatti dhuftanii daftara bitattanii uummata keenyaaf faayidaa inni kennu irratti akka fayyadamtan jechuun dhaamsa kuusinii dabarsa. Abbaa tamaan baadiyyaa magaalaa Jimmaarraa.